Seenaa beeknaa mul'ata qabnaa masaraa jigee ijaaruuf deemnaa golee arfanuu. Tokkummaa keenya warra mormanii qomoo Itoophiyaa sanyii sanbalaatiin dhaggeeffannu. Seenaa beeknaa mul'ata qabnaa masaraa jigee ijaaruuf deemnaa golee arfanuu. Tokkummaa keenya warra mormanii qomoo Itoophiyaa sanyii sanbalaatiin dhaggeeffannu. Karabasu, kati lavagasu, akati bishambasu, kati duakasu. Lakabat of takaba, sagale samal dadaba. Lakabat of takaba, sagale samal dadaba. Lakaba ango kaba, sagale samal dadaba. Lakaba ango kaba, sagale samal dadaba. Si farsundisu, indesu si jajundisu, indesu 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 jechana fergesu, nafana kase, indesu ufena bluye, bola na base, indesu na jalate. Salapso, katarra dape. Naftule ali omijatu, raga kogar masa farsa. Rakate ruyo bayetu, raga kogar masa farsa. Ala kam kese yonjirate, raga kogar masa farsa. Natul fatus vanna kobate, raga kogar masa farsa. Ampayera, karasat, inni na foi, igasat, barakolati, safaniya, isattatonu, marunkiya. Ampayera, karasat, inni na foi, igasat, barakolati, safaniya, isattatonu, marunkiya. Amma kan itti argamnu waaqayyo nu gargaaree mooraa Faqas Dillaa keessatti argamna. Ijaarsi Faqas Dillaa yeroo garaagaraatti qabamee namoota garaagaraatiin yaaliin garaagaraa godhamaa ture. Haa ta'u garuu sababa garaagaraatiin otoo milkaa'een guyyaa irraa qaqqabeera. Barama kana keessa gara ji'a fulbaanaa keessa hojii kana jalqabsiisuudhaaf kontiraataa gallee hojiin illee akka jalqabamuuf taasifamee ture. Garuu sababa garaagaraatiin gidduutti addaan citee ture. Isa kana immoo ergasii waan jiru hundumaa deemsa hordofaa turre. Waaqayyo nu gargaaree amma gara xumuraatti dhufee hojicha keenya eegallee jirra. Asumaan ijoollonni keenya guyyaa irraa boqonnaa isaanii kan asitti dabarsuudhaan lafa kanatti argamanii hojii kana hojjechaa jiru. Boolli paadii kanaan dura kan qotame jira. Isatti dabaluudhaan guyyaa irraa namoonni argaman boolla paadii sadii dabalataan qotanii jiru jechuudha. Waaqayyo nu gargaaree immoo yeroo taanu kana caalatti ijoollonni keenya sirriitti hirmaatanii yeroo gabaabaa keessatti hojii paadii qotuu xumurree gara faawundeeshinii isaa hojjechuutti deemna jechuudha. Kanaaf namoonni garaagaraa maatiin Faqas keessa kan jirtan guyyaa irraa sababa garaagaraatiin lafa kanatti argamtanii hojii kana hojjechuu kan hin dandeenye yeroo taanu sirriitti irratti argamtanii hundi keessan akka hojjettan isiniin jecha. Akkasuma immoo bakka garaagaraa kan jirtan biyya keessaa ta'u biyya alaa iddoo adda addaa teessanii miidiyaa keenya kana hordofaa kan jirtan ergaan kun lafa
qaqqabu hundumaatti namoonni argamtan maatii fokas akkasuma maatii fokasii alatti illee namoonni kamiyyuu kiristaana kan taatan lammiin biyya kana uummata keenya uummata Oromoo kan ta'e hundumtuyyuu hojii boonsaa kana irratti hirmaatee ashaaraa isaa keessaa akka qabaatu hojii boonsaa kana bukkee akka dhaabbatu hojii kana akka deeggaru hanga xumuraatti waliin akka hojjennu kan jedhu dhaamsa keenya isin qaqqabsiifachuu barbaanna. Waaqayyo guddaa isin haa eebbisu. Yeroo gaarii. Okay, nagaan Waaqayyo lafa jirtanitti iddoo jirtanitti isiniif haa ta'u jecha maqaan kiyyaa Tolasaa Fafaan jedhama. Waggaa arfaffaa barachaa jira. Fokees keessaa yookaan miseensa fokeesidha hojjechaa jirra. Waaqayyoof haa galatu. Amma kan isin argaa jirtanu naannoo kanatti akkuma kanaan dura wal beellamaa turre ijaarsi fokees hin jalqaba jennee waliin beellamaa qabannee kan turre kana jechuun eegaa kan turre guyyaan Waaqayyoofiin yeroo Waaqayyootti kunoo har'a jalqabee jira. Har'a qidamee akka naannoo isaatii 5 irratti kan argamnee jirru guyyaa 23 baatii 7 bara 2015 jechuudha. Kanaan dura maaliif ture jedhanii namoonni baay'een karaa garaagaraa nu dhaggeeffachaa kan turtan maal akka ture baay'ee keessaniif hamma ta'e isiniif ibsuuf yaalleerra. Ijaarsa mana kanaa kan nuyi jalqabne naannoo fulbaana keessa jalqabna jennee kontiraaktara wajjin waadaa waliif gallee ture. Haa ta'u garuu sababa tokko tokkoof kana jechuuf sababa eeyyama mana ijaarsaatiif kanaan dura ijaarradhaa nuun jedhanii deebisanii kaanii garuu ijaariinaa maal jedhanii leegaalitii isaa amma guuttanitti ijaaratiinaa jechuudha nu dhaabanii ture. Sababii sanaaf yeroo xiqqoof ijaarsi kun dhaabbatee jira. Waaqayyoof haa galatu. Har'a garuu deebinee karaa garaagaraa piroosesii sana hundumaa xumuruudhaaf yaalii taasisnee sana hundumaa xumurree kunoo hojii kana jalqabne jirra. Namoonni iddoo garaagaraa teessanii nu daawwachaa akkasumas karaa miidiyaa keenya nu dhaggeeffachaa maarra geessan jettanis nu gaggaafachaa turtan kunoo kanarra jirra. Waaqayyoof haa galatu amma jalqabne jirra. Amma gara fuulduraatti garuu wanti nuyi barbaannu waan tokko ni jiraata. Karaa garaagaraan namoonni garaagaraa iddoo garaagaraa teessanii deeggarsaa fi tumsa akkasumas karaa yaadaa karaa qarshii garaagaraallee akka nu bukkee dhaabbattan asumarraan dhaamsa kiyyaa dabarfachuun barbaada. Akkasumas gibbii fokees keessatti kan argamtan keessumaa fokeesiif miseensa taatanii kan jirtan amma carraa asitti argamtanii waaqeffachaa kan jirtan jechuudha. Humni keessan baay'ee waan nu barbaachisuudhaaf har'a kunoo Waaqayyo isaan haa eebbisu. Ijoollonni muraasa isaanii asitti argamanii hojii ganamaa kaasnee naannoo sa'aatii 2 irraa kaafnee jechuudha. Hojii kana hojjechaadha kan nuyi jirru. Paadii qofforaa oolle jechuudha. Har'a paadiin qofforamaa oolle. Paadiin hammatee kanaan dura qofforamee kan gidduutti dhaabbatee jira. Kana fetu jira. Ishee sana xumuraa jira jechuudha. Yoo Waaqayyo nu gargaare har'a hammatee gara paadii 3 tokko ol qofforameera jechuudha. Xiqqoo ni cima waan ta'eedhaaf ijoolleen baay'ee harkaa luqqaanii karaa garaagaraa hojjechaa turanii Waaqayyo guddaa isaan eebbisu. Kanaaf asumarraan dhaamsi ani dabarfachuu barbaadu miseensa fokees kan taatan hundi keessaniyyuu karaa garaagaraa amma kanaan booda hojiin jalqabee waan jiruudhaaf oolmaan keessan yeroon isinitti hojii hojjettan yeroon isinitti kaatanii wanta nun humnaan nu hojjenna jennee karoorfanne hundumaa nu duukaa taatanii akka hojjettan asumarraan dhaamsa keenya dabarfachuu barbaadna. Sababiin isaa karaa garaagaraa beenyaa baafnee namootatti qacarree waan tokko goonee qooda sana goonu humna keenyaan yoo wanta kana gumaachine baajeta karaa tokko cufachuu ni dandeenya jechuudha. Kanaaf qoffaaraa ofiima keenya qabannee waan jirruudhaaf miseensi fokees hundi keessaniyyuu irratti akka argamtan asumarraan dhaamsa kiyyaa dabarfachuun barbaada. Eebbifamaa Waaqayyo guddaa isin haa eebbisu. Yeroo gaarii. Qankoo jiraataa Nagaasaan jedhama. Anis barataa gibbii Diillaarraati. Amma iddoo itti argamnu kun armee keenya Fookas bira akkuma kanaan dura beekamaa ture miidiyaadhaan daddarbaa ture. Amma yeroo itti isa kanaan dura dubbatamaa ture hojiitti jijjiiramee ijaarsi manaa jalqabee jirudha. Akka namatti tola kunoo akka argitan kana ijaarsi eegalee jira. Namooti garaagaraallee kan isin gadda kan iyyafataa turtan ijaarsi kun akka jalqabuuf namooti iyyafataa turtan baay'ee keessantu jira. Naa hojiin kun jalqabeera yaadan akkana bukkee dhaabbattanii akkuma keenya barattoonni keenya iddoo kanaa galtanii jirtan eebbifamtanii galtanii jirtan illee yaadaan waan qabdanii nu bukkee akka dhaabbattan akka nu deeggartanii kanaaf namoota iddootti kana jiraattanii immoo irratti hirmaannee hundumti keessan akka irratti hirmaattanii eebbifamaa hundumaatti nagaa fi jaalalli Waaqayyoo isiniif haa ta'u jecha. Egaa bakki nuti itti argamnu bakka waaqeffannaa Fookas Damee Diillaati. Hojii gaarii fi hojii boonsaatu hojjetamaa jira. Yeroo baay'eedhaaf baay'ee hawwaa fi dheebochaa kan turre galmi guddichi Fookas Diillaa ijaaramuudhaaf karoorfamee ture. Har'a garuu Waaqayyo nu gargaaree hojiin kun eegalee itti fufaa jira. Kanaaf hundumti keessan lafa jirtanitti hojii isinirraa barbaachisuu fi wantoota isin barbaachisu hundumaa deeggarsa akka nu gootaniif kadhannaa akka nu gootan jaalala Waaqayyoon isin gaafanna. Itti aansuudhaan maatii Fookas guyyaa har'aa iddoo kanatti hin argamne yeroo biraallee argamtanii hojii mana kanaa yookiin hojii iddoo kanatti hojjetamaa jiru guutummaan guutuutti hojjechuu akka dandeessaniif waamicha isinii goona. Itti aansuun immoo barattoota keenya lafa kanatti argamanii hojii garaagaraa hojjechaa jiraniif baay'ee galateeffachuu barbaanna. Yaarraa Fookas
Diillaa keessatti kan argamnu ijaarsa jalqabnee jirra paadii qoqqofforaa jirra akkuma isin argaa jirtanii hojii waaqayyo nu gargaaree dhamaatii keenya hojiirra oolchaa jira waaqayyo dhaloota lafa kanatti argaman hojii kana hojjechaa jiran illee daddabalee isaan eebbisu dhaloota barattoota gibbii kana keessa jiran ta'anii immoo harcaatii haalota garaagaraatiin har'a irraafan guyyoota booddeetti akka argamaniif dhaamsa guddaan qaba. Warroonni as keessa hin jirre immoo karaa yuutuubii garaagaraatiin telegiraamiidhaan miidiyaa garaagaraatiin nu hordofaa jirtan yaada keessaniin akka nu deeggartanii qabeenyaa keessaniin akka nu deeggartanii akka nu bukkee dhaabbatanii mana waaqayyoo nu waliin akka ijaartan dhaamsa koo isa dhumaati. Egaan jaallatamtoota dhaggeeffattoota keenya yookiin hordoftoota keenya akkuma argaa jirtan maqaan koo Abdii Dheeressaa jedhama. Akkuma argaa jirtan hojiin ijaarsaa guyyaa har'aa kan bifa gaariitiin eegalee jira. Barattoonni garaagaraa yeroo isaanii aarsaa gochuudhaan lafa jiranii dhufanii hojii garaagaraa hojjechuudhaan waliin yeroo bareedaa dabarsaa jiru. Nuyis asitti hojii waaqayyoo hojjechaa jirra. Baay'ee nutti toleera. Jalqabuu keenyatti gammachuu guddaatu nutti dhaga'ama. Akkasumas namoonni dheebuu yeroo dheeraa qabaachaa turtan waa'ee hojii mana ijaarsaa kanaaf baga gammaddan isiniin jechuu barbaanna. Ammas gara fuulduraatti yaada keessaniitiin, qabeenya keessaniitiin akkasuma gorsa keessaniitiin akkasiin nu bukkee dhaabbattan barbaannaa guddaa isin jaallanna. Shalom.